argatiin bikka jirtu imaammaddu gara guddinaatti. Ashama akkam jirtu daawwattoota keenya qophii keenya ogummaa fi muuxannoo torban kanaatiin dargaggoota ogummaa fiber glaasiitiin qulqullina magaalaa keessattuu dhaabbilee mootummaa dhaabbilee misoomaa akkasumas meeshaalee miidhagoo mana jireenyaatiif ta'an oomishanii gabaaf dhiyeessan barbaannee isin biraan geenya hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana ta'an affeerraa keenya qophii kana qopheessuudhaan kan isin faana turan Olbaanaa Xomboraati nu faana bu'aa dargaggoota kana maal akka isaan hojjetan ogummaan isaanii maal akka fakkaatu isin biraan geenya nu hordofa. Barumsa dhabuun qalbii kaara gomsaay fira lagachisee diinaaf si bobbaasaay fida gatinaa barnoota jabeessaay. Janne tabbabaanaan komsa qabeenya keenyaan dibdee furannaa. Akkam nagaa jirtu har'a dalagaa keessanii isin wajjin dalaguu dhufne. Okay, humna rakkoon hin jiru. Hojii isin hojjettan kana tokko lamaan hojjennee nutis gabaaf dhiyeessinaaf. Gaariidha. Waliin hojjenna. Jalqaba yuunifoormii asii fidan. Kana uffannee hojii fiber glaasiitiin waan magaalaa miidhagsitan kana hojjenna. Uffata kee akka hin balleessineef keemikaalota waan ta'aniif uffata namarratti balleessu. Okay. Amma jalqabuu dandeenya. Mee maqaa waldaa keessanii fi maal akka hojjetan nutti? Maqaa waldaa keenyaa Yoonaas Saaraa fi hiriyoottan isaanii jedhama. Hojii fiber glaasii irratti bobba'anii jirra. Bara 2012 irratti gurmoofne. Akka magaalaa Sabbatatti ijoollee dargaggoota hojii dhabiyyee 42 of biratti qabannee hojjechaa jirra. Mee maal hojjetta? Waan hojjettan kana nu agarsiisiiti. Okay. Wajjirraan baanee hojjennaa nuti. Jalqaba asirraa eegala kanneen mooldiileedha. Mooldii kanarratti keemikaalota diddibamantu jira. Haala saniin boca babbareedaa ati reefu argitan san teebiidhaan san baasta. Isaan kun keemikaala mataa isaanii qabuudha? Keemikaalota garaagaraa keemikaalota aynata adda addaati. Keemikaala kana eessarraa argattu? Dhiyeessii yookaan abbootii qabeenyaa wajjin walitti dhuftanii hojjettu? Kanneen abbootii qabeenyarraa warra import godhantu jira isaanirraa bitanna magaalarraa. Maalirraa hojjetamu isaan sunoo amma bobboca kanatu jira. Bobboci kun maalirraa argama? Maalirraa boccu wantoota kana? Jalqaba mooldiilee kana osoo hin baasin diizaayinoota baasna. Diizaayinoota san waraqaalee kaartoon waan akka kaartoonaa fi pilaastikoleen adda addaa san mummurreetti diizaayinoota adda addaa baafna. San booda erga diizaayina bareedaa baasnee booda mooldiilee akkuma akka agartu kanatti mooldiilee akkanaa kana baasnee kanneen keessatti oomishna. Diizaayinoota nuti barbaannu san. Jiipsamiidha waan kun? Jiipsamiin kanarra hojjetama. Kanarratti goota jiipsama. Jiipsamiif illee mooldii ta'a. Malee kanneen riizinaa fi kaataalistii keemikaalota adda addaa faayibarillee ni jira qaaccaasanii. Qaaccaan kunoo maalirraa hojjetame? Eessarraa argattu waan kana? Kanneenis magaalumarraa bitanna. Yoo baranne yoo hojjenne tabbabaanaa beekumsa qabeenya keenyaan dibdee furannaa yoo baranne yoo hojjenne haala kanaan riizinaa jira. Riizinaa san irratti wanni goota sa'aatii 3 booda gogeeti ifiif boca kana qabatee ba'a. Sa'a 3 irra turuu qaba jechuudha. Sa'aatii 3 turuu qaba. beekumsa qabeenya keenyaan dibdee furannaa iftarree saba keenyaaf dirmannaa hawwii teenya. Wantoonni sila hojjenne gara kanaatti jijjiiramaa dhufu? Gara kanatti erga achi mooldii irraa baasnee booda asitti dhufeeti kutaa istukoo jedhama. Amma istukoo jechuun laal amma piroobileemota xixiqqaa tokko ni qaba. Bakka irratti san istukoo kanaan akkasitti guutan. Istukoon kun immoo daqiiqaa 10 akkana tureeti goga. Erga gogee booda birciqoo waraqaa tan ammas smuuz godhan.
Piroosesni isaa makiinaa wajjin wal fakkaata. Hojiin kana hojjechuu kun of eeggannoodhaan Of eeggannoodhaan qalama makiinaa waggaa dibdu istukkoo gootee maal gootee poolish gootee ji'oomeetirii isaa akka eeggatee wanni jiru. Kanaafuu haala kanaan erga godhame booda ijoolleen san maashinaan immoo smuus gooti. Sittiin himaa haalli garii namaan deema finda gatiin beeka jirtu imaammaddu gara guddinaatti yookiin hojjadhu yookiin baradhu. Smuus gochuudhaaf burcuqqoo waraqataa jira lakkoofsa qabu lakkoofsa saniin irraa kaasan. Maashina jira maashinaan. Okay. Kanaan irraa hojjetama. Maashina kanaan irraa smuus goota. Baay'ee miidhagaa hojiin keessanii keessattuu magaalaa miidhagsuudhaa fi wantoonni barbaachisan hedduutu jiru. Hedduu jira. Magaalaa kana miidhagsuuf immoo wantoonni amma keessattuu magaalonni keenya baay'een isaanii ammayyawaati kan isaan jiran. Bakka hara galfii ta'aa jira. Bakkeewwan hara galfii kana keessa immoo biqiltuuwwan kana keessa dhaabuudhaan gaaddisa ta'eeti. Sirrii. Erga kana hojjetame gara qalama dibuu deemamaa jechuudha. Erga kun godhame booda istukkoon dhoggaa xumurame asitti gara qalamatti deema. Haaluma kanaan qalama isaan kana dibna jechuudha. Isaan kana dibna amma. Kuni kiyya waan ta'eef nan dibadhaa jechuudha. Si jalaa bada. Dilas illee muuxannoo hin qabdu harka fageessuu qabda. Kanarraa godhe. Harka fageessi. Bakka akkasii miti. Rakkoon hin jiru. Abbaa barbaadinee sababummaan kun. Suuta ta'ee haala kanaan suuta gootee wanni goota. Erga wantoonni akkasitti hojjetaman dhufanii akkasittiin qalamni dibamaa jechuudha. Qalamni dibameeti kutaa itti gogsantu jira achi keessi. Piroosesii kana hunda keessa darbachuudha. Piroosesni isaa hedduu ulfaataadha. Xiqqoos jala amma fakkeenyaaf bocni isaa kun smuuz yoo ta'e akkuma konkolaataa sanitti ji'oomeetirii isaa eeggatee yoo hin dhufne hedduu fokkisa. Saniifuu of eeggannoodhaan haala kanaan dibdaa erga dibame booda kutaa itti godhamtu jira kutaa itti kaayan. Akka waliin tuttuinee dafeetis waan hin gogneef qalama makiinaa waan ta'eef of eeggannoodhaan kaayamuu qaba. Mi'a hagam fudhata goguuf? Goguudhaaf guyyaa lama akkas ni fudhata. Erga qalama dibnee as finna? Erga qalamni dibame booda as dhufa amma meeshaaleen kanneen argitu kun kan kushaasha daandii irratti namni itti gatu san hojjanneeti san asitti akka qalamni waliin tu'ineef adda faffegeessinee goone. Qalamni isaanii osoo hin gogiin yoo ooltu kan ni bada qalamni. Saniifuu kutaa kana keessatti kutaan kun qabbanaa'aadha. Owwas hin qabu as keessatti gogan. Isaan kana jechuudha. Haaluma kanaan erga gogee booda immoo kutaa itti aanu san keessatti achi geeffaman. Erga dhume booda. Amma kanneen hojiileen kun kan kushaashatti gatanii isa xumurame san si garsiisa. Obboleessa koo sittiin himaa haalli garii. Kanaan isa qalamni dhume san haala kanaan waggaa xumuramu akkatti bareeda ganaa xiqqoo qalama fa'aa diddibuun nu barbaachisa. Amma kun haala salphaadhaan kushaasha daandii irratti waggaa erga gatan booda warri kushaasha fuudhu san waggaa dhufe haaluma kanaan akkatti garagalche keessaa ni naanna'a. Akkasitti gannee. Saniifuu kun haala salphaadhaan hawaasa ni tajaajilu. Yookiin hojjadhu yookiin baradhu lameen irraa tokko filadhu muslufummaarraa fagaadhu. Amma akka Oromiyaatti moodeela taanee akka naannawa sabbatatti obbo Shimallis irraa meedaaliyaa warqii fudhannee jirra. Itoophiyaa Taamiritti kan jiruurattis Dr. Abiy irraa badhaasa fudhannee jirra. Qulqullinaan hojjechuudhaanis carraa hojii uumuudhaanis guddinas hedduu waan gaarii agarsiisne sadarkaa gaariirra jirra. Jalqaba namni kamiyyuu waggaa jalqabu kaapitaala xiqqaarraa ka'eeti hojjettoota xiqqaarraa ka'a. Sanirraa kaanee amma hojjettoota baay'inaanis carraa hojii waan uumneef saniif badhaafamne. Mee eenyu fa'iif dhaabbilee akkam akkamii fi waajjiraalee mootummaa eenyu fa'iif kennaa jirtan? Amma yuunivarsiitiilee adda addaa naannoo Somaaliyaa waajjira pireezidaantiif illee dhiyeessinee jirra. Magaalaa Jimmatti dhiyeessinee jirra. Naannawa laga Awweettuu irratti baay'inaan nurraa fudhatanii jiran Walloo yuunivarsiitii, Dabra Birhaan yuunivarsiitii siwaameen fixu cufa nu dhiyeesse yuunivarsiitiilee adda addaatiif. Akkuma beekamutti ni dorgomtaa. Dorgomnee gatiinis ni ilaalama, qulqullina meeshaatis ni ilaalama. Miidhagina biyyaatiifis
kararrattis daandii irratti hoggaa hedduu babbareedan waajjiraalee adda addaa keessattis aranguwaadee ashaaraa hojii wal qabatee hedduu waan gaarii tolchuu jirra. Chaalenjiilee hedduutu jira hojii kana keessatti. Fakkeenyaaf amma hojii kana keessa warri jiran abbootii qabeenyaa gurguddooti. Sadarkaa himaataatiin waan hin yaalamne hedduu chaalenjii guddaa qaba. Sadarkaa himaataatiin dorgomtee abbootii qabeenyaa wajjin chaalenjii gootee magaalatti dhiyeessuudhaaf hedduu lafaatii guddaa sirraa eegama. Qulqullinaan yeroodhaan gabatti dhiyeessuu waa hedduutu jira. Dhiibbaanis abbootii qabeenyaa irraa hedduutu gahaa jira. San hunda dabarree amma sadarkaa kanarra geenye jira. Dhiibbaan isaanii amma keemikaalota warri galchan isaani warruma waan kana oomishan sadarkaa investimentiidhaan jiran keemikaalota ni galchan isaanirraa bitan. Gaafa galchan san immoo hanqinni ni jira magaalaa irratti. Gaafi ni qaban ni dhabama keemikaalli. Sila nuti amma haalli liqiidhaan mijaa'ee ofiif galchine sadarkaa guddaarra ni geenye jennee ni yaadna. Abbootii qabeenyaa wajjin kompiit godhu jirra. Nuti yaada haarawaa fi diizaayinoota adda addaa waan haaraa yeroo wajjin waan deeman san kalaqna. Mootummaan jalqaba irraa kaasee hedduu nu cinaa dhaabbatanii jiran hedduu galatoonfachuus ni barbaanna. Ammallee gargaarsi isaaniitti fufuu qaba. Gama hanqina lafa oomishaa akkuma argitan kanatti hedduu dhiphoodha. Akkas ta'ullee nutiif duubatti hin deebine yaaluu jirra. Kanaa olis akka deemnuuf hojiilee uumnee warra carraa hojii dhaban ifitti qabnee akka deemuu dandeenyuuf sila lafti oomishaa kun nu bal'ate gaariidha jedheen yaada. Fedhii biyya keessaa jalqaba guunneeti san booda gara alatti erginee haala saniin doolaara biyyattiif illee galchuudhaaf ni yaalla. Jalqaba doolaaraan waan binnu san hambisuudha. Erga san hambisnee booda erginee doolaara galii argachuudhaaf san booda tattaafanna. Magaalaa fi yeroo dhiyeessitan amma namoonni baay'een fedhii qabuuf malis hin beekaa bakka irraa bitatu. Biraanchiilee hedduu ni qabna. Bakka agarsiisaa kiraadhaan illee ta'u magaalaa Finfinnee keessatti amma suuqii 3 ni qabna showroomii bakka agarsiisaa. Naannoo Finfinnee Shaggar keessattis iddoo 2 ni qabna. Kun qofti gahaa miti. Gara Adaamattis, Shaashamanneettis magaalotaan Itoophiyaa guutuu keessatti biraanchiilee banuu barbaanna. Wakiilinaas fudhatanii hanga Tigraayitti Maqaleetti ni jira, Shiree ni jira. Wakiilinaas kanneenii fi hanga achitti erginee gurguramu jira meeshaan keenya. Obboleessa koo sittiin himaa haalli garii namaan deema findaa gatiin beeka jirtu. Hojii kanarraa bu'aan argarre mindaa caalaa ogummaadha. Ogummaa hin argadde ogummaa addaati. Ogummaa garaagaraa barannee qodaa abaaboo kana qofa osoo hin taane immoo gara fuulduraatti wantoota gurguddoo hojjechuuf karoora qaba noovili. Fakkeenyaaf amma jalqabeera yaa'u kaartaaruma biyyoota garaagaraa kan biyya keenya kan biyya alaa gosoota abaaboollee diizaanii biyya duraan jiran irraa adda kan ta'e gosoota garaagaraa jiru isarratti ogummaa addaan baradheera. Hojii abaaboo kana alatti wantoota garaagaraa hojjetaa fireemii amma koorniiziidhaaf ta'u jiru fireemonni kan koorniizii mana guddaa hangamoo garaagaraa bareechan mooldota isaan hojjeta qorqorroo isa akkasii kana kan ifa kennuun hojjeta gara fuulduraatti qoshashaan halluu balfa garaagaraa kan itti badu gogaa balfa gogaadhaaf isa akkasii inni jalqabbiidha malee kun karoora gurguddaa qabu isa sana immoo isaan duukaa buunee nuyi ogummaa addaa isaanirraa baranne gara fuulduraatti irra yoo rabbiin nu gargaare ogummaa isaanirraa baranne kan dhaalle kana isaan galateeffachaa gara keenyaatti jijjiiruuf ani gama kootii yaadaan jira hubadhe. Yoo baranne yoo hojjanne tabbabaanaan komsaa qabeenya keenyaan dhibdee furannaa.
ከሌሎቹ ለየት የሚያደርገው ፍሎር ፖት ማለት አንደኛ ነገር ለቤቶቹ ውበት የሚሰጥ ነገር ነው። ባቱ አባቡ ከና ወንቲ አደ ታሲሱ መናፊስ ገሞራስ አከሱመስ ሚደግና መጋላፍ ኦሉ ኑቲ ዋጅራሌ ሞቱማ ሄዱፍ ሆቴሎታፍ ባንኮታፍ አብሌ ዱንፋፍ የሲኔራ ፉልዱረቲ ከሮራ በላ ቀብና ጥቆ ወጀኔ አንጋራቲ በልፍኔ ኢትፉፍና ብይ ኬኛ ሚሶማ ሻራ መገሪሳ ቀበቴ ጅርቱ ጭናል አባቹን ሆጂ መገሪሱማ ይረቲ በልናን ኒርማና ፈያፍ ሚደግናፍ ኢጀቲ ወንተ ቶሉፍ ዋን ሆጀኑፍ ሆጂን ኬኛ ፍደተመስ አርገቴ ጅራ ከነ ጭምሲኔ ittifuufna dabalataan ammoo dargaggoota hojii uumuun galii mataa isaanii akka uummataniif jabaannee hojjenna. Akkuma argitu dargaggoota baay'inaan 50 ol ta'antu as keessa hojjeta. Ofitti qabnee waliin hojjenna. Ogummaas akka baratan taasifna. Kana caalaa harka 2-3 guddisnee hojjechuu barbaanna. ያን ወጣቱን ወደ ሌላ ነገር ከመሄድ ወደዚህ ወደኛ አድርገነው ሙያም እንዲማርበት ነው። ሁለተኛ ሌላ ገቢ እንዲያገኝበት ያንን ነው ተሳቢ የምናደርገው። ዮኪን ሆጀዱ ዮኪን በረዱ ለምንራ ቶኮ ፊለዱ መስሉፉማራ ፈጋዱ ዮኪን ሆጀዱ ዮኪን በረዱ ለምንራ ቶኮ ፊለዱ መስሉፉማራ ፈጋዱ ዮኪን ሆጀዱ ዮኪን በረዱ ለምንራ ቶኮ ፊለዱ መስሉፉማራ ፈጋዱ ያኦቦሌየንኮ ዲጋዳፊ ጉዳን በፋይበር ግላስ ምንም የማይሰራ ነገር የለም። ብዙ ፕሮዳክቶች ከፋይበር ጋር የተያያዙ ናቸው። ፋይበር ግላሲቲን ዋንቶቲን hojjetamne እንጅሩ meeshaaleen hedduun oomisha ፋይበር ግላሲ kanaan wal qabatu biyya keenyatti baay'inaan hin beekamne dhiyeenya kana beekamaa dhufe oomisha faayibarii kanaan dooniiwwan sheediiwwan biyyoota alaatti akka miidhagina magaalaatti dhimma itti ba'ama bakkaa bakkatti sochoosuufis mijatoodha. Nutis fuula duratti hojjechuuf akeeka qabna. Keessatti ammoo miidhagina magaalaa gidduu galeessa godhachuun hojjenna. Oomisha keenya filatamaa kan nu taasise qulqullinaa fi miidhaginaan hojjechuudha. Gabaa irrattis fudhatama arganneerra. Meeshaalee kana bulchiinsa magaalaa Finfinneefis dhiyeessineerra. Dhaabbileenis bifa kennaan hojjechiifatanii kennaniiru. Dhaabbilee hedduuf hojjennee kennineerraa fi keessatti ammoo baankii waldaa hojii gamtaaf guutummaatti dhiyeessineerra. ቁልልና መጋላፊ አሻራ መገሪሳ ረት ጌኬኛ ባቻ ጅራ አረንጓዴ አሻራው ጋር በተያያዘ የራሳችንን አስተዋጽኦ እያደረግን ነው። ዮ በረኔ ዮ ሆጀኔ ያው አልቃ ይሄን መስላለች። ያው ለእናንተ ቢሮ ነው ያዘጋጀን እናመሰግናለን። ዮ በረኔ ተበባናይ Kabenya Kenya ndite furanna. Egaan daawwattoota keenya akkuma waadaa isiniin gallee dargaggoota ogummaa adda addaa irratti hirmaachuudhaan keessattuu qulqullina magaalaa cinaatti miidhagina manaa fi akkasumas dhaabbilee adda addaatii fi hojii faayibar gilaasiitiin miidhagsanii dhiyeessan dubbisnee isin biraan geenyeerra. isin daawwachiisaa kan ture Olbaana Xomboraati. Egaa xumura irratti meeshaalee kana fakkaatu Addis Miidiyaa Neetwoorkii fi dhiyeessanii jiranii gamanumaanii galatooma ulfaadhaa jechuu barbaanna. Qophiin keenya biraan itti fufuu hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana ta'an affeerraa keenya. Ifiif mirkaneeffannaa iftarree saba keenyaaf dirmannaa hawwii teenya maraa ifiif mirkaneeffannaa ifiif mirkaneeffannaa. Leysa ko sittin hima halli gari